ada eenyuun argaa akkasi Ali Bubiyaachoon si YouTube irratti kasi argesanii siba akkasi xiqqoo haasaa tokko haasaa kan kee garagaraa kanniin argeeti bar eessa irratti nagarte YouTube irratti si arge YouTube irratti sanuu Baarik Miidiyaa ettaniiti kabanatti wayi chaayinaali wayi jira isarra si argeera maashaallah saahibii ani beeta channel kiyyaa miti yaa una argullee dandeetta YouTube'n kun kabaname gareedhaan ijoollee jama'aa dargaggootaatu banee Baarik Miidiyaa ijaarsa dhalootaa jedhama natu hin dubbisne malee muluusii akkasuma jedhan jedha hin dubbisne Baarik Miidiyaa ati garuu isumaanii ani isuma achi keessanii waan akka gaazexeessaa keetiin buqoomne jiru uummata kolfiisiisa Azima, mata maket. Sanu hobi tu kalau marat abak aku maatin tanen juru. Asal kira kira. Baarik jechuun ma'khuzun min al-baraka barakaa jechuurraa fuudhame barakaa irraa baarikitti deebi'e Baarik Miidiyaa sirri argite kuni kan hundeeffame yeroo gabaabaa keessatti dargaggoota nama muraasan qindaa'e miidiyaan kun ijaarame YouTube irratti dabarsa gara fuulduraatti yoo rabbi jedhetti sagantaa TV illee kan dabarsinu ta'a. Maashaallah bareeda mire bareeda maashaallah wanni isin jechuu barbaadu immoo ijoolleen tun ijoollee daa'immanii ijoollee lafaa dhufaa jirtu ijoollee hamilee barbaadduudha YouTube jiraa kanatti isin subscribe godhaa fi jajjabeessaa ga'a. Ammaan duba na dhageetta eeban ka qaamaan si argeere appochiratu karaa yoo margadha ture ammaan duba subscribe sanu si'a sadii afurra sii deddeebi'arra sii godha guyya guyyaan waan gootu immoo waan sii godha badadhaleetii jedhe himat yeroo subscribe gootu al takkitti diimaa santu ita seenatti himin hin beeka Baarik Miidiyaa jettee YouTube yeroo sentetti aga subscribe hin goone video achi jalatti nu gadhiisne daqiiqaa 6-7 akkas daawwachuu qabda achi booda immoo yoo dhugaan gargaaruu fedhe subscribe ta'eetu mallattoo diimtuu itti jira yoo kan hin beekne ta'e asirraa kaatii subscribe naagala jabeessaa gaa ijoolleen ilmaan teessanii ijoollee teessanii sirri naagala godhaati al takkitti mallattoo diimtuu isa yeroo gattu hitan mallattoo notification yookaan bilbilaa takkaatu ture jira hatta diimtuu isa irra deebitee jedhiste lakki yeroo awwaalaatu hitan mallattoo bilbilaa takkaatu jira isii san tuutan yookaan immoo isii asitti gartan san subscribe jettee notification immoo tan isii saniin tuutanii akkasitti ijoollee keenya kanaan viidiyoo jira kana laaluudhaan ijoollee keenya kana osoo gargaartanii waan gaarii ture achi malee garuu bakka biraatti hin argiteetta achi online illee ol koree guyyaa tokko online jennaan waa yaadadhe amma haasawi gaanaan deeme beeyta online kana keessa osoo jiru gaafa wayii magaalaa online jedhamtu tanarra osoo jiru magaalaa itti fuufa osoo jiru Facebook fi Messenger jidduutti girigirriin ka'e yookaan wal dhabbiin cimaan tokko uumame yeroo sana dhukaasa yeroo sana banameen namoonni baraguudhaan namoonni 5 akkas 6 ta'an si'a online irraa baduudhaan rifatanii jechuudha kana buutan isaanii dhabame isin jechuun warroonni social media hunda keessa jirtan kun warroonni imo keessa jirtanii illee Telegram, WhatsApp, Instagram or Twitter kana hundaanuu ijoollee kana buutee sidhamee jirra online keessatti baaraayitee akkumaan baate garasiin ijoollee kana isin barbaadanii miseensa keenya isin jechuudha nama meeqa isaan haga nama 5 ta'uu danda'a boolluma buune isiniif fun bollan buuna gaaffinis bollan buuna akkasi anamma studio Baarik Miidiyaa deemutti jira achirra sagantaa affeerraa qaban wanni CBS yookaan immoo wanni hawaasa fuula mana wanni dhaamatu bakka rakkoon qabu wanni itti dhaamatu TV kana nu waliin ta'in anillee dhaan dubesi waliin ta'eet hin deeggaraa rakkoon qabu kanallee uummanni ganda keenya kammoo baay'ee jira beektaa
haxiruma namaa jala oolu Facebook amaali irratti akka gara chaayinaali kana itti baqateen sii taasisa rakkoon qabanillee akka danda'een bira dhaabadha. Hawaasa keenya warra sooshaal miidiyaa keessa jiru kana warra jechuun muuxannoo kana qaban waan tokko si dhaamadha itti naaf himta. Inshaallah. Yuutuubiin Baarik miidiyaa kuni har'a yuutuubiidha malee fedhii rabbiitiin boru miidiyaa ta'uu deema. TV ta'uu deema. Isinis sagantaa hedduutu asirratti darbaa beektaa? Daawwaan hin jira, nashiidan jira, walaloon jira, kasi dhibu diraamaaf koomeedii, quraanaaf hadiisa bu'uureffate waan shari'aa islaamaatii walitti nama buufne waan akkasii dhiyeessa. Kunis ijoolleen kun hamilee isinirraa barbaadu jettee itti naaf himta. Naa gali bakka. Akkasuma waan isin galee maaltu jira? Wanni naan galle takka ittiin illee jiru waan naa gale malee. Waan sii gale malee. Naa galeera bakka martuu. Ayyaga amma achi sa'aatiin waan deemee jiru achi deemu jira. Ati illee ni deemtaa. Bilis bakka ayyee. Rakkoon shigaaraa